lafti amma booda maseentee turuu garuu hin qabdu. Itti haasanillee addaan hin reetina wal fixxani. Sinigalemi lafti tawaloo taatee akka itti fuftuu fi haalli irratti hojjetamuu qaba. Gaafan baalee illee dhaqee waan kana dubbachaa ture nama gurmeessaa erga warra waan kana beeku isin jala keenye gurmaa'ee namni kaampaanii tokko haa dhaabatu. Baramma amma beektaa mootummaa qofan eegina kubbaaniyyaa tokko dhaabbadhaa isin warrummaan arsii lixaa keessa jirtan kun kubbaaniyyaa sheer kaampaanii tokko ganzaba olii baasaa dhaabbadha. Gujiin amma warqii alaamutti irraa riite san akkas godhu jiran. Amma isin maal godhuu qabdan kubbaaniyyaa tokko dhaabbadha sheer kaampaanii tokko olii baasaa ganzaba. Kubbaaniyyaa sanii lammaa bira dhaqaati lafa kana hin musoomsinaa ganzaba hin qabnaa kaan qatte baakki irraa fudhannaa. Yoo hanqate Oromiyaa biraarraa dha'inee kadhanna hedhaati bira dhaabadhaa mee hadii dudiduu hin danda'u. Kana godha kana nullee isin gargaarra mootummaa qofa kadhachaan oolluu jechuudha. Rabbillee beektaa calisanii kadhatanii gaddeemanii qotatanii roobetti nu roobsi jedhanii nimi. Kana goone kabiraa carraa hojii dhabuun wal qabatee ka jirulleeni kunillee kanumaan wal qabata. Wanni advaanteejiin naannoo kan jiru lafa isaati gabbina lafa isaati. Lafa isaa kana sirriitti yoo itti fayyadamuu dandeenyu taate hojii asii qofa osoo hin ta'in namnu ganaa isinitti as baqachuu danda'a. Sirriitti yoo itti fayyadamuu dandeenyu taate. Ka dhimma hospitaalas kunis gaafa bulchiinsa laallata. Ana beektaa gaafii gurguddoo kana jara gaafachuullee dhiise. Waan xiqqoo qofa irratti yoo bulleeffanne malee. Gara dhimmi haaromsaa wal qabate. Haaromsa maal haasofna moofa'u jirti jarri. Ani isinitti hin kijibu. Obsaa isiniin jechaan tureemi. Obsaa isiniin jechaan tureemi. Haaromsi kun isinitti gadi bu'aa jechaan tureemi. Gadi bu'aan jiru isinitti hin kijibu. Waajjirri ODP deebi'ee moofa'ee OPDO ta'ee jira. Joollee warri lammaan haaromsaan keessaa gadi harcaase Finfinnee dhuunfattee achi shira xaxaa jirti. Kaaka Daanyaachoo, kaaka Alamuu Simee gubbatti shira xaxanii warra silaa lammaan ol ba'aa qalafanii itti galan. Okay? Dhagaa Rabbi malee waan sodaannu hin qabnu. Rabbi guddaa malee waan sodaannu hin qabnu abbaa isaa hayyeetu hin buqqifne warra ODP OPDO deebisuu irra hin buqqamu. Okay? Maali wanni amma beektaa jara qofaa miti balaaleffachuu qaba. Waa isin gaafadha. Qabsoo tana qeerroon dhiibee amaanaa Lammaa Magarsatti kenneemi. Akkasii moo akkasii miti? Nuu ceesii jennee itti kennineemi. Alamuu Simeetti kennineenu. Hin kennineenu. Hin kenne kaasuu qaban nurraa. Yookaan amaanaa teenya hin deeffannaa jechuudha. Hin deeffannaa jechuudha. Kanaaf nuyi ammallee mootummaa kana nan deeggara. Ammallee muummichi ministeeraa ceesisuu qaba. Inumaahu dabalamuufi qaba waggaa 5 jeetiin amala. Okay? Garuu haattuuf tortortuu kaleen usaamaa turte kaarrallee ce'umsa kana xaxaa jirtu kaarrallee taappellaa baa'oo namatti maxxansiitee xoollaa nama ergitu kaarrallee caasaa wal hiitee dargaggeeyyii bulchiinsa kana keessa seenan miila sakaalaa jirtu kaarrallee nama keenya amantii fi gosaan qoodaa jirtu hin fudhannu jechuudha. Hin fudhannu. Nuyi akka itti dhufne hin beekne totola beeytan mun beeytan. Taphatti hin dhufne bara. Taphatti hin dhufne abbaa isaa hayyeefaa taphatti ilkaan isaanii sukkara keessaan baafne kana beekuu danda'u qaba namni. Ummanni keenya, ummanni Dodola, ummanni Oromiyaa gaafii ummata keenyaa deebisaan jenneen. Nu ka jenne yakkamtoota illee nu hidha hin jenneen. Nu garafaa hin jenneen. Afaan Oromollee federaal nu godhaan jenneen yeroo mootummaa filannetti mootummaan sun nu godha. Dhimma Finfinnee illee jara kaase malee hin kaafne nu. Way waa ba'aa itti guddifnee mootummaa tana. Hattootaa fi harroota qofa nurraa dhorgaa jenneen kanuma miti.
Dodola waliin jirra. Waliin jirra. Lammaa Magarsaatiif dhiyaamsa dabarsaa biyyiif. Amannet amaanaa itti kennineemi. Jallaa akka Muktaar Kadiir irraa buufne ol baafne amaanaa itti kennineemi. Jallaa biraa nutti hin fidi warra nuhi ummanni kenna. Dhiiga isaatiin ofirraa gadi buuse lafee isaatiin muka itti cabsee ofirraa gadi buuse. Finfinneetti walitti guuranii shira xaxanii arra alagaan nuti waggaa 100 ofirraa buufne. Nu tuffattee nutti ol deebi'u jirti. Nu tuffannee mataa nutti raasaa jirti. Buutiin beeyta si tuffattu malee waan ati taate agartu malee mataa sitti raastu. Waraabessi naannoo kana. Waraabessi warra ati wajji jirtu laalee sitti fiiga malee warri si biraa jiru iji diddiimannaan namatti hin deemu. Fiigalee. Har'a warri nuti qabsoo keenya mana hidhaatii baafne aangoo irraa nu buusuu ka barbaadduuf ciniintee keessa keenya waan argaa jirtuuf jechuudha. Haga har'aatu ka gadi yaatee Finfinneetti balaan hin buusiniif qeerroon guyyaa lamatti gadi ba'ee likkii waan itti agarsiiseef. Akkasuma kanaaf gara saniin itti deemuun barbaachisa. Dhagaa bakki amma jirru murteessa waan tokko garuu beeka. Qabsoon kuni abadan if duuba hin deebi'u. Oromoon arba. Arbi asirra koruu danda'a. Itti ulfaataa bara. Akkuma hiree hidhatee gaafa ba'e hoo. Barcuma kana bu'a malee hin bu'a. Hin bu'a. Madammariin ta'uu baannaan maqannasi maan irra turra malee wanni biraan jiraatu jechuu. Kana sodaatina. Qabsoo keessoo keenyatti goonu dhaabbilee keenya irratti hoggana keenya irratti qabsoo cimaa godha. Akkuma kaleessa cinaa ibiddaan cinaa aaraan sirreessa bututaa keessaa buusa jallaa ka danda'ame qajeelchaa kaan kararraa mayisaa as geenyetti ammas itti fufna jechuudha. Kanaaf qeeqa mootummaa irratti fuudhu gara biraatti fudhatina. Ani mootummaan tun tiyyatti hin beeka. Mootummaa anaafis hin qabsoofneefi ol baafne ta'utti hin beeka tiyya. This is my investment. Waan kiyya waan ta'eef garaan na gubata jechuudha jalloo gaan keessatti. Kijiba garuu dodola hin misoomti. Haaromsi gadi gaya jedhee tortoraa gubbatti osoo argu yoo an kijibe rabbis lafeen ijoollee as dhumteellee nan dhiisu. Dhiisanillee nan dhiisu. Kanaaf qabsoo itti fufna kagama misoomaa san irratti garee ijaara. Namoota ekspertii ta'anii wal isin barsiifna. Okay? Wal isin barsiifna. Mootummaa iyyuu waan eeguu barbaachisuu miti. Lafti asii kun faani waan mootummaa barbaachisuu miti. Nuhu akkuma isiniin jedhe parsantii 70 hojjechuu dandeenya. Ummata keenya jaarree maallaqa walitti baafne ani kadhaan tokkoffaa hin beeytanii kadhamaanii ooyimmen jaarree kan hunda waliin ta'e. Isinirraa wali guurree Oromiyaa tanirraa wali guurree qonni kuni an akka kiyyatti asmaraa itti aanu qonni kun lafa buluun qabu. Waadaa wali haaseennu. Asmaraa itti aanu qonni kun lafa buluun qabu. Qonni arsii lixaa kuni hubadhaa diinagdeen biyya kanaa rakkisa. Qeerroon qabsaa'ee waa fide kunillee waa barbaada. Kanaaf odoo rakkoon itti dhumne qonni asii kun akka itti dalagu akka hojiitti deebi'u anillee isin wajjiinin isin dura dhaabadhee isin wajjiinin nan hojjedha. Waan tokko beeka. Ambos Dodolas Naqamtees teenya Finfinneenis teenya wal bira dhaabannee ni misoomsina manguddoo gurguddoo qabdan. Warri qeerroo dhiiga keessan qabbaneessa. Gaafa ho'uu qabu oo'ifne danfifneemi. Du'an jennaan dheenga dolka kaanee xiqqoo hirriibaa isaan kaafneemi. Ammallee wanni barbaachisu qeerroo keenya irraa tasgabbaa. Waan takka shakina karoora qabna. Karooras ni qabna, tarsiimos ni qabna, tokkummaas ni qabna. Gaara fedhe diina. Ammatti wanni godhuu qabdani. Ijoollee bulchitoota warra nagee qabu. Warra naatoo ummataa qabu bira dhaabadha. Ba'aa ittiin fe'ina. Hojii haa hojjetanii rakkoo nageenyaa ittiin uumina. Jeequmsa ittiin uumina. Yoo dubbii qabaattan jaarsonni ciccimtoo qabdan nun olan. Jaarsa gurguddaa qabdan. Jaarsa maaliif dargaggeessi lama dargaggeessi tokko walitti haasa'u dhiiga danfa. Kanaafuu jaarsota fayyadama. Itti haasaya. Waliin haasaya. Biitti tuni Oromiyaan amma qaama sadiin bulti. Mootummaa, qeerroo,
fi manguddoo teenya abbootii gadaa warra sheekotaa fi qeesota dabalatee jechuudha. Qaamni sadeen kuni tokko ta'ee yoo waliin deeme nagaa eegsisuu qofa osoo hin taane misoomallee saffisiisuu danda'a. Fakkeenya illee ta'uu qabna biyya biraatiif. Kanaaf dargaggoonni manguddoon qaamonni nageenyaa waliin hojjechuu danda'u qabdan. Wanni ani amma tabiraa keessattuun Baalee Arsii Jimma irratti amantii walitti buusuudhaaf karoora yeroo dheeraa qaban. Ijoolleen amantiin filtee dhumtee asitti ijoollee. Amantiin filamtee dhumtee gaaf qabsooftu. Oromummaaf duutee miti. Namni naannoo kanaa baay'een Islaama. Namni naannoo Finfinneeti buqqee naannoo irra caalan kiristaanaa miti. Way amantii jecha dhume namni Oromummaaf dhume miti. Biyya Oromiyaatiif dhume miti. Nama sanirra dhumetu amantiin qoqqooduu barbaadi gowwaan hundi. Qaawwa ofitti hin naqina. Wal dhaggeeffadha. Abbootiin gadaatiif abbootiin amantii immoo wannidha. Isin injiinii lamaan jeettii qabsoo kanaati amma. Maaliif? Kokka gama aadaatiin kun gama amantiitiin ta'uudhaan wal dhaggeeffachaa, wal gorfachaa, walii obsaa gara fuulduraa deemuu barbaachisa. Maaliif bakka amma jirru kanatti waan arganne kana kan harkaa buusuu barbaadu. Jarattiin tun gadi hin jabeeffannee irraa buufnee irratti ol baana jedhu baay'ee jira jechuudha. Kana garuu tokkummaa keenyani mootummaan tun laaftu. Uummanni Oromoo garuu cima. Uummanni Oromiyaa cima. Cimina uummataa kanatu yoo amma Abiyyi dhaqee achirra itti dhaadatu deengadda makalaakaa abdateen seena. Gaafa wattaaddaroon itti dhaqan eenyu maqaa eenyu yaammate. Burraayyuu yaammatee bara. Dodola yaammate jechuu bara nama biraatii miti. Anis haa taatu Abiyyis lammaanis yoo gadi baanee dhaadannee dubbannu waraana utuuba abdannuu mi guddaa ka qabnu. Isinii fi Rabbi qofa abdanneeti kan dubbannu jechuudha. Ka Rabbi bira jirti ta isinii immoo isin bira jirti. Akka amma duraatitti falmannee dhaadannee girdaara fedhetti buune warra taankii meeqa qabu feesbuukiin akka harcaafne sanitti har'allee taayitaa seentee tana akka biyya kanaaf ta'utti akka uummata keenyaa ta'utti ka godhuu dandeenyu ani isin kijibu mootummaan isin haa kijibdu. Ce'umsa kana bakkaan gahuudhaaf humni kan jiru qeerroo kan harka. Humni kan jiru isin harka jechuudha. Akka humna isinii taanu yoo ka barbaaddan taate. Akka immoo nu hin bitamne beekaa namni jijjiirama. Namni jijjiirama. Rabbi malee namni jijjiirama. Kan mana irra isin dura dhaabatu kun borosiitti gara galuu danda'a. Dubbii garaati, dubbii waan biraati. Nullee akka kararraa mayne. Akka dantaa teessan qofa gooftaan keenya uummata hidhamti lammaan gooftummaa keessan mirkaneessuu qabdan. Akkamitti mirkaneessitan? Tokkummaa keessaniin. Cimina keessaniin. Bakka sirri irratti nu bira dhaabachaa, bakka dogongora nu dura dhaabachaa, tokkummaa yoo ka deemtan taate haga dhumatti akkara keessan jabaa taanee itti deemna jechuudha. Ka onnee qabu san gabricha jaba. Yoo ammoo isin qoqqoodamtani namni siyaasaa akka naggaadeeti. Yoo ta'eef jumlaan gurgura. Yoo gaafa gabaan ho'ite gaafa gabaan ho'ite jumlaan gurgura. Gaafa gabaan qorrite chirichaarotti seena. Gabaan Oromoo ho'ite jechuun tokkummaan Oromoo gaafa cime paartileen siyaasaa hoogganni siyaasaa waan Oromoo maraaf ta'uun as baya. Gaafa isin immoo gosaan amantiin qe'een wal qoqqooddani shunkurtii fi goommana chirichaaroo isin godhatee isin gurgurata.